qabu keessaa kiiboordii bitachuu qabna jedhanii kiiboordii bituudhaaf karoorfatanii irratti hojjechaa turanii waldaan kun faarfattoota kwaayerii 7 ol qabdi. Kiiboordiin hanqinni waan jiruuf akka waldaa kanaatti kiiboordii baay'ee barbaachisaa. Isaan immoo mul'ata kana qabatanii ka'anii warra kaaniifis fakkeenya guddaa kan ta'an yeroo isaanii beekumsa isaanii qabeenyaanis amma Waaqayyoo isaan gargaare dhamaatii guddaa taasisanii sadarkaa kanarraan ga'anii Waaqayyoo guddisee isaan haa eebbisu. Inni kun ka'umsadha. Warra kaaniifis immoo fakkeenya gaarii kan ta'an waan ta'eef dabalee isaanii guddinaa Waaqayyo isaan haa eebbisu. Kanaaf akka waldaatti mul'ata isaanii deeggaruudhaaf kana caala ammas waan baay'ee isaan irraa eegna. Isaan booda dhaloota baay'eetu jira waan ta'eef isaan duukaa dhaabachuudhaaf ribaanii kan kunnu qarshii 50,000 guutuudhaaf. Waaw! Argaa guutaatiin Waaqayyo isaan eebbisu. Waaqayyo isaan eebbisu. Warri guutuu jalqabdas as guutuu inni lammaffaa asii dhufa akkamatti deemaa jira. Kinnee baata. Isaan asirraa jalqabu. Cheekii qarshii 50,000 eenyutti tajaajila namni kana walitti qabu nam tokko haa jiraatu jechuudha. Nama tokko akka waldaatti. Ayye, okay. Ribaanii qonnaa amma jalqabu keenya harka keessa walitti guddaati. Yes! Yeesaa barkaachi. Amma immoo obboleessa keenya maqaan keessa eenyu? Maqaan koo Dajanee Bakkashaan jedhama. Kwaariin kun yeroo jalqabaaf humnaan hundeeffamu garee kwaarii kanaan ture. Isaan faana gooftaa faarfachaan ture. Yonnaa isaanis faarfannaa kanaaf qindoomina godhatanii irratti mari'atan Waaqayyoon kadhachaa ture. Warri Waaqayyoo kaana gaggeessitan baay'ee kadhannaa godhu isaan duukaa bu'e. Lammataa immoo maallaqaa kootiinis isaan gargaaruudhaan yeroo biraaf isaan duukaa bu'eera. Amma immoo garee kwaarii kana keessattis haati manaa koo keessa jirti. Yeroo ammaa kana garuu dhiyeessichistee waan jirtu haadha manaa koo fi ofii koo daa'ima koo bakka bu'ee kwaarii kanaatiif qarshii 5,000 ribaanii godhe. Waaw! Galateeffadhaa. 5,000. Eshi. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isin immoo eenyu jedhamtu maqaa keessanitti maatii? Galatooma maqaan koo Tuujoo Jabigireen jedhama. Garee kana irraa asitti argamee akka ribaana godhamu taasise hordofaan ture. Maatiin qooda isinitti argamti garee kana keessatti waggaa tokkooliif akka hordoftuuf akka deeggaruuf natti maatuute kanan guyyaa irraa baay'ee biisii ta'u jedhanii sanarraa qoodee Waaqayyoon kadheen ganama kana dhufee iddoo kanatti argame isaan bukkeen dhaabata jedheen haamileedhaan gara kana dhufeef jajjabinumaaf ijoollee kana caalallee akka isaan itti dhufanii hojjetanii milkaa'inaaf kanan bukkee dhaabatu ta'ee guyyaa irraa kana maatii koo kanneen raggaasaa wajjin ribaanii kana garee kana cinaa dhaabachuudhaaf qarshii 5,000 nan fudhadheen iddoo kanatti argame. Harka keessa walitti guddaa galateeffamaa eebbifamaa. Barri keessa na eebbifamu. Isin meeqaan kutuu barbaaddan eenyu jedhamu? Galanni Waaqayyoof haa ta'u, baga milkooftanii waldaan keenyas baga milkaa'e anis baay'ee gammadeera. Baga milkooftanii anaaf immoo